danda'a. Akkamitti waa'ee waan kanaa ilaaluu danda'a. Kanaaf mucaa kee barsiiftetta yakka taanaan itti gaafatama. Mucaa koo barsiiseera. Isheen immoo waan kana gaafa achitti sagantaan qophaa'u eenyutu qopheesse akkana ta'e maaloodha ammas waan dhimma namaa keessa galuu hin barbaadu. Ani paaleti steediin dhiyeesse waraqaan silaa hojjechaa jiru kana namni akkamitti rakkoon kun furamuu danda'a. Dhagaamaan jiru waan hin dubbadhu. Ilaa Profeesar Tashoomeeyyoo dhaqan tarii waan deemaa jiru kana ilaalanii dhugaa jiru hubatanii dubbii kana gara tokkotti deebisuu dandeenya. Sababni isaa dhaabbata keenyaaf isaan mataadha waan ta'eef. Kanaafin jedhe malee piroojeektii kunoo piroojeektii birriitu gannaa dhiifamee naayin isaaniin kottaa dhaqaa nyaadhaa jedhe miti ani. Sagantaa umachitti qophaa'e sanaaf silas durgoon namaaf kaffalamee tiraanspoortiin namaa kennama. Kanumaan kan inumaa durgoo fudhadhee hin galleen dhugaa dubbachuuf yoo ta'e tiraanspoortiin naa kaffalamee wanta bulu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhugaan dubbadhaa durgoon naa kaffalamee miti iddoo sana kan hin dhaqee guyyaa sana. Garuu tiraanspoortiin seekuur naa ta'ee bakka bulu naa kennamee daa'ima koo wajjin dhaqee deebi'ee jechuudha. Dhaqee deebi'ee wanni kun immoo yaalii godha namichi uume yaalii gochaa jira waan ta'eef namicha irratti namni waa tokko gochuu hin danda'u. Daa'ima koo irratti immoo daa'ima koo irratti ilaalle daftee baratte ishee dhumtiyyuu qorannoo koo keessatti immoo hammam dafame baratama kan jedhutu jira. Tarii inni amma laatinii duukaa wal dorgomsiisu kun amma dafamee baratama kan jedhu yoo kaase wantoota sa'aatii hin guunne keessatti qubeewwan sana qabattee sa'aatii torban kan hin guunne keessatti barreessuu dandeesse jechuudha. Sana jechuun koo daa'ima koo wajjin dubbachuu yakka taanaan ammallee adaba fudhachuuf qophiidha jechuudha. Kanaan ala annaqee dambilu maanni dirreewaatti nama barsiifne annaqee achitti leenjiin laanne ani kan hin dhiyeesse paaleeti steedii waan an qabu keessaa kutaa wayii silaa akkuma Wallaggaatti dhiyeesse sanan achitti dhiyeesse kanadha jechuudha malee waan lafatti deemaa jiru. Dr. Dhuunatuudhaaf kennina hagas mara dhimma maatii dhimma ijoollee keessa lixuun nun barbaachisu just waa'ee qorannoo waa'ee kuullee kanaati kan nuti haasa'aa jirru. Kanaaf waa'ee personaalii dhiisnee utuudhuma qubee fi kuullee irratti xiyyeeffannee gaariidha jedhee yaada. Dr. Dhuunatu itti fufiyaati sana booda lalisaa dhiifamaatillee xiqqoo sin turse. Anillee gara nama dhuunfaatti gadi hin buusnu kun kan amma dhimma hawaasummaati dhimma hawaasaati kan haasa'aa jirru. Qubeen jenereeshinii tokko uummateera dhaloota tokko jechuudha. So amma yoo haasofnu carraa jenereeshinii qubee uumame kanaa fi kuulleen dhufee kunii fi qubeen yoo dorgomsiisnu carraa jenereeshinii guutuu kanaa malee fedhasaa fi mucaasaa miti. Garuu amma ragaan ka'ee waa'ee mucaa sanatti mee fedhasaan yoo waa'ee qorannoo gaggeessu ani qorataadha waan ta'eef isa deeggaraan ture yaadaan. Garuu gaaffii tokko akkan gaafadhu na godhe. Amma nuyi nama umurii koo qabuu fi namoota takaanii wajjin yoo agarru kan nuyi cinqabnu yookiin kan yaadnu Oromoon kan yaadu dhaloonni qubee kun attamitti yaada wal fakkaatu walitti dhufee isa keessaa potenshaal isaa gadi baasee Oromoon iddoo isaaf ta'u addunyaa kana keessatti giloobaalii kana keessatti sagalee tokkoon yaada wal fakkaatuun walitti dhiyaateen akkamitti achi gahaa yaada jedhudha. Yoo maal goone namni wal hubataadha. Amma qubee jenereeshinii uumame kana kan yoo ta'e amma immoo hullee kana hoofinnu isa kanaaf gargar baatii kana bittiinsa kanaaf carraa fida yaada jedhu. Otoon waraqaa kee argee dubbisee na gammadaa yu konkuluushinii kee ilaaluu waan barbaaduuf garuu konkuluushinii kee argeera mucaa keeyyuu barsiisteetta. Dhaloonni qubee kuni akkamitti yaada tokko gar tokkotti ta'a jettee qorumsa akka calqabdeettidha. Baratamaa jira maaliif barsiisamaa bu'aansaa maali faayidaansaa maali isa jedhu qo'attee garuu approve godhaa jirta natti fakkaate. Mee asirratti yaada nu ibsi. Amma kuulleen waggaa tokkotti isaa ta'u waggaa shanitti isaa ta'u namni yoo si lolellee dhugaa qabaa yaada jedhuun fudhadhe amma yaada keerraa yoo si lolee
dhaloota amma jiru kana dhaloota tokko guutuudha qubeen kan uume. Isa kan falmatu waan biraa yoo bira finnu dhaloonni qubee kun yoo falmate yookiin yoo sinollee dhugaa qaba. Kanaaf obsuu qabda jechuudhaati. Garuu ati yoo akkamitti ilaaltaa yaada jedhu sii kaasuu barbaadeen ofii makee qorannoo kuullee kanas akkamitti ilaalte ati akkamitti aksepti gootee jechuu barbaadeen. Ulfaadha. Akkamittiin ilaale isinitti fakkaate baay'ee natti tola. Amma akki dookteritti dubbatan kun akka itti silaa karaa nagaa laphee qulqulluudhaan waliin dubbannu nama jajjabeessaa jechuudha. Qorannoon tarii kufaa ta'uu danda'a. Qorannoon tan hojjedhe kan daandii sirriirra ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu na dhaggeeffatanii dubbachuun waan silaa persenaalii ani gaaficha utuun shaayii dhuguu utuun daandiirra deemu dubbadhe asitti fiduun barbaachisu. Yoo akkana ta'e ofuma mataa wal dhukkisuu ta'a kun akka isaan amma dubbatan kanatti yoo deemne bareedaadha. Ani maalan ilaala seetan yeroon ilaalu ammam salphaadha yeroo barreessan. Yeroo qabatan immoo ammam salphaadha kan jedhuutu jira wantaan silaa ilaalu sana keessa. Namoonni barachuudhaaf fedhiin isaanii ammamii yoo barachuuf kaan immoo hagam isaan fudhata kan jedhuun ilaalaa ture. Kana mucaa korratan appilaayii godhee mitiyan. Namoonni baratan jiru namooti hanquun namu nan bilbila nan dubbisa nan gaafadhaa. Namoota waan kana barreessuuf dubbisuu danda'anii akkuma sila siniin jedhe kan eeruu naa kennuyyuu isaan waan ta'eef isaanii bilbilee nan gaafadhan ture jechuudha. Akkamitti dafee baruu akka ni danda'e. Fakkeenyaaf kuulleen qubee 5 qofa uumame. Qubee 5 qofa. Qubee 5 sanatu gaggalagalee. Kaadhumtii gara qubee 7 taate. Maan gara qubee 10 taate. Gaggalagaltee ishee dhumti jechuudha. Kanaaf mucaan tokko yoo maa qabate saa qabachuu danda'a, naa qabachuu danda'a, nyaa qabachuu danda'a. Waanuma akka salphaatti namatti hubatamu wa'iiti jechuudha yeroon ilaaluu fi kooti. Kaniin waan sana qubee laatinii wajjin wal bira qabee ilaaleefis kanaafi. Qorannoo keessatti immoo dooktarii isheetuun hin beeku, dooktarii unatuun hin beeku. Qorannoo tokko filannoon adda addaa yoo dhiyaateera ta'e filannoo sana keessaa waan ta'e ulaagaadhaan ol baasu. Kun seera qorannooti jechuudha. Ulaagaa akkamiitiin kan jedhu. Amma appilikeeshinii akkamii fa'itu jira isinitti fakkaate. Kitaaba qubee afaan Oromootiin qubee afaan Oromoo kan amma itti fayyadamnu kanaan barreeffame sekeendii 15tti gara kuullee kanaatti kan deebisu hojjetameera. Hojjechiiseera jechuudha namni kun. Namichaaf piroojeektiidhaa bar nama sanaaf piroojeektiidhaa nama sana itti inni hojjetaa jira ofiisaa. Anatu piroojeekticha keessa hin jiru jedheen dubbachaa jira malee. Kanaafi wanna qubee afaan Oromootiin barreeffame sana gara kuulleetti deebisuun salphaadhumatti danda'ame. Akka jechuun A kuullee fi A isa kana wal dubbisiiseera kompiitara irratti. A kuullee fi A isa kana wal dubbisiiseera. Kan afaan ilaalee jechuudha. Kanas ilaaleera waan baay'eedha achi keessatti. Dookimentii guutuu naa erge waan ta'eef dookimentii bal'aa sana keessa wantoota silaa kitaabota kaleessa barreeffaman akkam goona jedhee yeroon ilaalu kitaaba sana isa kanaan PDF'dhaan wal dubbisiisuu dandeessu. PDF'dhuma fuutanii gara kuulleetti akka inni jiruun deebisuu dandeessu. Yoo siluma dogoggora qubee qabaattan malee dheeraa gabaabaa laafaa jabaallee wanti inni hir'atu hin jiru jechaadha. Amma appilikeeshinii kana teekinooloojiidhaan wal qabsiisuutti hojjeteera jechuudha namni kun. Hundee gadi fageeffate inni isin jettan dhugaadha. Inni iyyuu dubbate waggaa 19 hojjedhee jedheera waan ta'eef. Kanaafi baratamuuf illee akka amma sodaatamu kana miti daqiiqaa muraasa gidduutti namni bifa ishee adda baafatee naan beekuu danda'a jechuudha. Isan piroomoot gochaa jira mitiyan. Waan hin qoradhe garuu kana fakkaataa jedhee dubbachuu kooti. Akka ija qorannootiin gaafa ilaalu. Galatoomii lalisaa ati itti fufuu dandeessa. Kaameraa kee banadhu yoo dandeessa. Ani gaaffii gabaabduu tokko fedhe isaa gaafadhee deebii isaa irratti hundaa'ee na haasa'uu barbaada. Malee akkasumaan haasa'uun natti fakkaataa hin jiru. Fakkeenyaaf amma akka fedhoon jedhutti ani qorannoon geggeesse waan hojjetamaa jiru irratti malee hojii kana keessaa harka hin qabu jedha. Haa ta'u malee daa'ima koo barsiise jedha.
So amma wanti ani yoom baree kee gaaffii gaafachuu barbaadu qubeen uumame qubee miti soori kuulleen uumame kuni dhugumatti afaan oromoodhaaf mijataadhaa laatinirra wayyaadhaa kanaafuu namni akka itti fayyadamuuf rikoomend nan godhaa jettee ni amantaa fedhu. Isa kana anatu murteessa. Rikoomendi gochuu koo atu argitoota maaliif laatinii fi isa kana qubee keenya isa laatinirraa addaatti godhamee fi kuullettii kana wal bira qabee barreesseera jechuun gaafan ilaalu sila afaan oromoo keessatti waan dura barreessuu hin dandeenye as keessatti barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf jabbiin haadha hodhee fi namichi wayyaa hodhee adda adda baafnee barreessuu dandeenya. Dur namichi wayyaa hodheenna egaa kana keessa beekannoodhaan jabeessinee maal goona jechuun hin danda'ama. Keessa beekannoon osoo hin taane isuma barreeffame sana dubbifna. Haphiidhaan haphii jennee barreessina turre amma garuu haphii jennee barreessinaa jechuudha. Seerota lama hir'iseera kuulleen seera qubee dachaa fi seera guddeessaa qubee xiqqaaf qubee guddaa jedhu sana hir'iseera. Qubee xiqqaaf guddaan hin jiru, qubeen dachaa hin jiru. Sagaleen qubee dachaa sun garuu inuma jira. Sagaleen qubee dachaa inuma jira. Sagalee bade miti amma wanti asitti beekamuu qabu kuullee bocatu jijjiirame malee boca isaatu jijjiirame malee sagaleen akkuma jirutti isuma duraatii jechuudha. Aan haadhumaa baan baadhumaa akkasumatti deema. Kanaafi tokko namni garaa bifa yaada qulqullaa ta'een taa'ee ilaaluu qaba. Anama murteessuu hin danda'u. Garuu rikoomendi gochuun hojii qorataa tokkooti. Hojiin qorataa tokko rikoomendi gochuudha. Lakkiin ta'u kan jedhe immoo hin ta'u jedhee lafa kaa'aa jechuudha. Kanaafi namni sun yeroo dhiyeessu hirrina kana guutaa jedhee dhiyeessa. Anis yeroon ilaalu hirrina sana inuma guuta wanni kuni jechuudha. Kanaafi anama murteessuu hin danda'u. Rikoomendi gochuu koo immoo atu argiteetta. Murtee miti amma yaada kee bareera yaada koo kaasuu barbaada. Qorannoo kana ilaaluuf yookaan yaalutti jalqabuma irratti dhaamsa qoratichaa jettee dhaamsa ati keessatti namni waan haaraa fudhachuu ni sodaata jettee sodaa kee ibsatte. Kanaafiyyuu waan ani isinitti dhaammadhu hin sodaatina waan haaraa kanatti bara yoo baruu baattan carraa beekumsa dhabuu fi waan haaraa baruu dhabuu maltuu yaada jedhu kaastee akkas jechuun itti amanteetta qorannicha kan argetti itti amanteetta qubee kana fudhatteetta kuullee fudhattee hojiirra yoo oole rakkoo hin qabu jettee amanteetta ergasii odeeffannoo waan argadheen nu haaluu dandeessaa yookaan si ta'uu dhiisuu mala naqamteetti daa'imman barsiisaa jirtu daa'immanni barataa jiru kennameefi jechuudha leenjii fudhachaa jiru. Yuunivarsiitii Dirreedaawaatti barattoonni muummee afaan Oromoo leenjii kana ji'oota tokko oliif fudhataniiru. Bakka garaagaraatti deemtanii sochii gochaa turtanii tariyaatti qorannoo koof daataa sassaabachuuf hin deemaa ture malee leenjii kennaa hin turre jetteetta. Haa ta'u kun hunduu ta'eetu jiru adeemsi afaanni tokko ittiin fudhatamu hawaasa tokkoof kennamu sirni barreeffamaa tokko kennamu seera yookaan heera mootummaa naannoo Oromiyaa irratti akka tumamee jiruun alatti deemaa jirtu xalayaa deeggarsaa eessaa akka argattan mootummaan akkamitti akka sappoortishin godhee mirga kamiin qorannoon kamiin ni mirkanoofnaan kitaaba maxxansitanii akka gabaatti baaftan kitaaba kanallee tola akka kennaa jirtan ibsiteetta kitaaba kee qorannoo kee irratti kitaabni kun tola waan isinii kennameef tuffachuu hin qabdanii beekumsa guddaa irraa argattu tola argachuu jechuun beekumsa hin qabu jechuu miti kitaabi kun jettee ibsiteetta akkas jechuun piroojeektiin kun kitaaba tola akka kennu beektaniittu jechuudha. Amma asirratti iskiriinsheet gochuu nan danda'a. Riisherchii sana barbaachisaa taanaan jechuudha. Sababni isaa tola akka kennamu achirratti waan barreessitaniif. Okay. Ka'umsoota qorannoo sadii tokkoffaa dhimma amma kaafte qubee dachaa hirrinni qubee dachaa laaffachuuf jabaachuu dadhabuu afaan Oromoo keessaa amma jiru kuni kuullee keessatti akka furamutti kan ibsitanii kan lammataa afaan Oromoo sirna barreeffama mataa isaa qabaachuu qaba jettanii kan sadaffaa waan hudhaa kana hudhaan jabaachuu qaba laaffachuu qaba yaada jedhu tokko kan maaster Hasan dubbatutu jira. Hudhaallee dubbachiiftuu keessa galchitaniitu kan isin barreessitan. Amma ija wantoota sadan kana irratti yoo na haseenatti tola gaaffii si gaafachuu waan hin barbaaduuf sagaleen hudhaa laaboraatoorii isa kamiin ilaaltaniitu dubbachiiftuu keessa galchitan. Kuni gaaffii koo isa guddaati maaliif dubbifamaattan beeka amalluunti sagalee hudhaayyuu adda
waa'een hudhaa akkamitti jabeessina akkamitti laaffifna maal akka yaadame waan sana tarii laaboraatoorii kamiin ilaaltanii. Inni biraan dhimma qubee mataa keenyaa qabaachuu qaba. Afaan Oromoo jettaniif qubee mataa keenyaa qabaachuun akka seenaatti ittiin dhaadachuuf nu barbaachisa yookaan gaariidha jettanii amantu taanaan kan Bakrii Saaphaloo irratti rakkina akkamii argiteeti? Maaliif kan Bakrii Saaphaloo hin fudhannu yoo barbaachisaadha yoo jedhame? Kasadaffaa qubee dachaa jabeessuuf laaffisu qubee isaan qabnu kana fooyyessuumaaf dadhabdan maaliif haaraa uumuun barbaachise? Ka'umsi qorannoo keessanii isteetimentiin sadan kuni qorannoo qubee haaraa uumuudhaaf abuuruudhaaf dhuguma sababa dhuguma moo qubee haaraa yoo uumtan maqaatu itti argama yookaan goota jedhamtu yookaan beektota keenya warra qubee nu uume jedhamtu warra kana duraa kireeditii dhoowwachuu barbaadan waan kana irratti isteetimentoota sadan kana irratti tarii qorannoo keetiin maal argatte maal nutti himtaa isa kana yoo nuuf ibsite natti tola. Afaan Lalisaa koo tokko hin haariin gaafa dubbattu firii taatee akkatti dubbattu hin haariin tokko yoo aarree amma namoonni mooshinii keessa galu taanaan ani nan dhiisa. Maaliif seeta? Aariin hin jiru. Wal hubannoodha. Dhimma qubeeti. Dhimma hundumaa keenyaati. Amma qubeen amma eenyummaa ta'eera. Isinii galee qubeen amma mallattoo duwwaa miti. Eenyummaa ta'eera. Dhaloonni amma qubee generation jedhamutti ga'eera. Isinii galee eenyummaadha. Namni baay'ee sensitiiviidha waa'ee qubee kanarratti. Sirriidha. Aaruun hin barbaachisu. Kan Lalisaan jedhe irratti fedha isaa asumaanuu anis itti dabalaa walumatti qabdee akka nu. Alan deebisu tarii yoo siin deebine taate utuu dubbatte wayyu ilaa akka wayya. Gaaffii bareedaa kaasee Lalisaan fayyaa ta'ii tokko ani piroojeektii hojjechaa jiru adaraa waaqa. Ani piroojeektii hojjechaa jiru. Ani odeeffannoo fudhachuufis hin deemne paaleetii isteedii dhiyeessuufan paaleetii isteedii waanumaan hojjechaa jiru kun hammam deemsiseedhee agarsiisuufan yeroo tokko Dirredawaa dhaqee deebi'eedha. Sun immoo hojii daataa waan tokko waan sirreeffattu wantoota achitti mari'atamu argattaa kanuma qofa kan miila koo fuudhee deeme. Naqamteetti daa'ima barsiisaa jiru ani quban qabu. Dhuguman siin jedha ofii kootii quban qabu. Kana yoo quba qabaattan isinitti ni godha. Waan ijoolleen tarii namoonni feesbuuk irra naannessanii anan ilaallatu. Annamas barsiisaan jiru, daa'imas walitti qabee barsiisaan jiru. Mucaa koo barsiisuu koo amanee isinitti mee jira. Sanaan ala daa'iman achitti barsiisee siin jiru. Lammaffaa mootummaarraa xalaa fudhattanii eessa deemtanii eenyu tayyama isinii kennee seera mataasaa qaba dhugaadha. Ani boleessa kun namas barsiisuun nan barsiisedhee sayyamuun fudhanne waa'ee kanarratti. Namoonni tokko shakkii qaban qorannoo ani maanne leenjii ani kennu waanan kana leenjisu se'u namoonni. Ani kana borga namas kottaa leenjii koo dhaggeeffadhaa. Ani qubee afaan Oromoo leenjisaa jira bara. Qubee afaan Oromoo leenjisaa jira jechuu kooti. Jechuun leesuma dura barachaa jirruun barsiisaa jira malee qubee kan biraan leenjisuudhaaf namoota walitti qabamiti kana akkanaa bartan barbaada. Ani beekumsa dhabdu jechuun koo waan haaraa duukaa beekumsatu jira jechuu kooti. Tola jechuun koo anamma silaa tu booda dubbiin akkasin taane ta'e erga mariin geggeeffame booda wanti kun akka maxxanfamu barbaada eessarratti weebsaayitii irratti maxxanfamee namni akka laalu barbaada. Tola jechuun koo sana wanni akka jeeqamsi ammaa kun dubbiin amma dhufe kun utuun kaane ta'e namoota ammayyuu nama naa ergi jedhuuf erguuf ani qophiidha rakkoon qabu. Ani namni akka ni dubbisu barbaada qorannoo kana. Akka ni dubbisu barbaada. Kana jechuun immoo wanti silaa yaalame kun abaratamu namni sana haa ta'u jechuu koo miti adaraa akka itti na hubadhaa. Naamusa Lalisaan ittiin na gaafateef baay'een isa galateeffadha. Naamusiin jiru yoo ta'e maal ta'uu hin danda'u. Mucaan ofiisaa yoo aaree dubbate iyyuu anaa fi naamusaan na gaafachuu isaatiifan deebisaa jira jechuudha. Ulfaadhuun jedhaani. Egaa ani tokkoffaa qubee uumame keessa hin jiru adaraa waaqa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qubee uumuu keessa hin jiru.
isa uumamee as bahee tan xiinxale isa uumamee as bahee tan qoradhe hudhaa dubbachiiftuu keessa galchitan jedhee suni akkas ta'eera taanaan dogoggora hin goone hankan ofii kootis akkanatti kennametti akka dookimentiin natti dhufettan xiinxalee jechuudha. Ilaa akka dookimentiin natti dhufettan xiinxalee dubbachiiftuu keessa hin galchine an ofii koo tarii akka sanatti jira yoo ta'e dogoggora maal sitti fakkaate waraqaan kun naanna'aa jira waan ta'eef namoonni PDF kanii waan fedhan dabaluu danda'u hin beeku isa sana waan hin beeku hin qabu. Qorannoo Garuu maasteraa sanirra